Tolee nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota warqee biyyuutii akkam jirtu nagaa fayyaa keessan miti. Ani galata waaqayyo nagaa guddaarraa kaasaan qaba waaqayyo gooftaa dhafaa galatu isin akkamii. Innaa obboloonni koo guddaa galatoomaa warroonni karaa garaa na jajjabeessaa jirtanii subscribe gochuudhaan like naa gochuudhaan akkasumallee share gochuudhaan warroonni na jabeessaa jirtan eebbifamaa. Galanni keessanii waaqayyo irraa argadha obboloota koo. Tolee gaa guyyaa har'aa immoo wanti isin argitan kun hirdii fuulaaf ta'u dibadheen jira jechuudha. Hirdii fuulaaf ta'u waan akka jinjibilaatii suuqirra namni kamiyyuu argachuu danda'a. Mana keessatti daaktanii gogsitanii daaktanii dibachuu dandeessu. Waan ittiin dibattanii aannan xiqqoo ishee isin barbaachisa. Dammi yoo jiraate damma faana walitti maktanii dibachuudha jechuudha. Daqiiqa walakkaa ofirra yoo tursiistanii qaama qulqulleessuudhaaf fuularree miidhagina ijoollummaadhaan yookiin immoo aduutiin kan miidhame qorraan kan miidhame akkasuma buguriidhaan kan miidhameefillee faayidaa qabeessadha hirdiin. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa yoo dandeessan isin jechuun barbaada. Dabalataan obboloonni baay'een wayii mataa caccabuu mataa damee baasuu fi mataa foroforii wayiisa qoricha isaa beektaa foroforii mataa caccabuu dhagaa irra caalaatti kan dubbatan akkasuma mataa damee kan baasuuna isa kana hundumti soyyuu yoo sirriitti na hordoftanii waan an godhu kana jedhee gootanii dhugaa waaqaatii foroforii hin argitanii jechuudha. Sababni isaas tokkoffaa waan ofii keenya goonuudha itti wallaallee malee manuma jiru keessatti ofii keenya harka keenyaan gochuu kan dandeenyu. Innis maal seetanii mataan akkan caccabneef tokkoffaa yeroo miiccannee kaanu jiidhaa masaatti qibaatii bishaanii itti haxoonee eessasaatti buqqee keenyatti qibaatii itti haxoonee bakka afur akka ijoollee yookiin immoo bakka afur akka quxuxurooshiisa bakka afuritti yoo goone mataan keenya kan caccabne godha. Lammaffaa miidoon ittiin filannu miidoo baay'ee keessi ishee xixiqqoo taate fakkeenyaaf kan akka kanaa ta'uu hin qabdu jechuudha. Kan akka kanaa ta'uu hin qabdu jira miidoowwan babal'aan qaawwisa. Miidoowwan babal'aatiin filachuu qabna jechuudha. Miidoowwan babal'aatiin filachuu qabna. Sadaffaa foroforiitti yoo deebine immoo foroforiin akkamitti namatti dhufa yoo jenne qibaatiiwwan ciqaan jira jechuudha. Ciqaa jechuun qibaatii ciqaa jedhama gaanii afaan biraan beeku dhiifama naa godha. Qibaatii ciqaa buqqee sammuu keenyaatti dibna yoo ta'e qibaatiin ciqaan suni qilleensa kan galle godhee achumattiin ukkaamama waan ta'eef mataan keenya yookiin bakka sadii bakka afurii goona yookiin immoo filla kanaaf iyyuu qaawwan argatu achitti baqinsa akka dhadhaa hin baqu qibaatiin ciqaan achitti maal godha deebiinni sun qoshaasha ta'ee nu oksisee foroforii ta'a jechuudha. Isa kana akka hin taaneef yeroo hundumaa qibaatii ciqaa yeroo dibannu buqqee mataa keenya tun tuqsiisin rifeensa mataa keenya qofa dibannaa jechuudha. Rifeensa mataa keenya qofa dibanna. Yeroo rifeensa mataa keenya qofa dibannu foroforiin karaa qibaatii dhufa. Maaliyyuu ta'e qibaatii ciqaa dibannuu dhufa. Inni kun ta'uu hin danda'u gara qoshaashaatti yookiin immoo qilleensi ba'uu didee qilleensichi ukkaamamee karaa sammuu keenya inni ba'u yookiin karaa gogaa keenya inni ba'u deebi'ee gara xuraa'ummaa gara nooksisuutti gara foroforiitti hin jijjiiramu. Akka kanaan ofirraa balleessuu hin dandeenya. Dabalataan immoo qibaatii yeroo dibannu qibaatii fasaashii yookiin immoo qibaatii bishaanii yeroo dibannu mataa miiccannee kaanee yeroo dibannus ta'e erga miiccannee guyyaa tokko guyyaa lama bullee booddee jechuun erga bakka afuritti gonoggonne guyyaa lama bullee gaafa sadaffaa immoo yeroo hiiknu gogaa keenya qibaatii fasaashii dibna. Yoo kun hin qabdan ta'e immoo yeroo miiccattanii kaatanis ta'e yeroo immoo iddoo afur godhattanii guyyaa lama booddee bultanii hiiktanii yeroo sistee qibaatii fasaashii dibachuu qabdu. Yegiddi qibaatii ciqaa isiniin jedhamu hin qabu. Waanuma isin itti fayyadamtan itti gargaaramtan isa dibachuu dandeessuudha. Mataan caccabuun egaa akkuma isinitti himee mataa yeroo hundumaa jiidhinsa yoo qabate mataa keessan hin gogsina. Foroforiin illee mataa yoo goge gaarii miti waan ta'eef
mataa keessan hin gogsina ciqaa dibachuurra sammuu keessan irratti yookiin gogaa keessan irratti qibaatii bishaanii dibadhaa kan inni miicattanii kaatan dibatan qibaata ta'uu baay'ee hojjedheera waan ta'eef hin gadda kan akka looveeraa kan akka qibaatii abasuudaa kan akka qibaatota hedduun hojjedhe qibaatii roozmarii hojjedheera waan akkasii suuqirraatti bitattu yoo ta'e qibaatota saansilkii akka bitatan saansilkiin baay'ee bareedaadha shittaa hin qabu mataan lallaafisa baay'ee safaa እና ኮንዲሽነሪtti fayyadamurrammoo ኮንዲሽነሪ suuqirraatti fayyadamurrammoo ኮንዲሽነሪ talba bittanii talbaarra tokkofa talbaan dheerina mataafis ta'e lallaafina mataafis ta'e akkasumallee mataan keenyallee akka hin googneef jiidhinsa akka qabaatu taasisa sababni isaas talbaarraa zayitiin akka bahu waan beektaniif jechuudha isa kana waan uumama ta'e waan keemikaala hin qabne isa akkasiitti itti fayyadamne mataa keenya immoo ashaboo waan qabuuf bishaan isaanii ashaboo waan qabuufi bishaan ho'aatiin tasuma mataa keessan hin miiccatina bishaan isaa yoo no'allee ta'e qorrisiisa sa'aatii tokko sa'aatii lama qodaatti waraaba kaa'atii miiccadha dabalataanii loomii yeroo shaambootiin miiccattanii kaatanii loomii bishaan keessatti cuunfaa xiqqooshee loomiidhaan laqallaquu dandeessu warri foroforiin baay'ee garmalee natti baay'atettanii isaatii yoo laqallaqxanii isallee wayyaa isaa booddee laqallaqxanii dhumarratti immoo bishaaniin laqallaqxu malee yeegid loomii sanaan laqallaqxanii yookiin immoo miicitanii dhiistanii xiqqooshee loomii sanaan laqallaq gootanii shaamboo irraa baastanii booddee daqiiqaa tokko irratti tursiistanii bishaan qorraadhaan miiccitu jechuudha irratti hin dhiisina sababni isaas loomiinis keemikaala waan qabuuf jechuun asiidiidha keemikaala miti soorii uumama asiidii qabu waan ta'eedhaaf isiniin jechuu barbaada. Kanaaf kan kana fakkaatanidha miidoo matanaan caccabsu miidoodha jechuudha. Yeegiddi intina gochuun qabdan yeegidditti jettanii qarxaxii an akkasiin godhan turenna amma garuu wantoota mataa caccabsanii wantoota mataa fi wanti hin taane hunduma isaa baraan jira. Kondiishinarii suuqirraa dhiisaa sammuu keessan illee tuqsiisina. Kondiishinarii faayidaan kondiishinarii maadha beektu suuqirraa mataawwan hin filamne akka filamuuf akka lallaafisuuf jechuudha. Inni keemikaala akka qabu baraatti sammuu keessan ittiin buutina silis kondiishineriin qixa lamaanitti bicha eeyyamama malee sammuu akka tuqamu hin eeyyamamu jechuudha. Kanan sinin jedha kanarraa kan hafe viidiyoo warroonni lakkoofsa akkaataa lukkuutti horsiisanii lakkoofsa eddeetiin maashinii isaa bitachuu dandeessanirra lakkoofsa warroonni naa barreessii naan jettanii jirtu. Akkasuma barumsa isaas warri barachuu barbaadan jechuun yoo barattan isin fayyada waan ta'eef isin illee naa barreessaa barumsa isaa leenjisaa onlaayinii makana irratti otoo fudhattanii gaarii waan ta'eef kana fakkaata giddu galeessa isaa jechuun garmalee bu'aas otoo hin ta'in garmalees immoo yoo xiqqaatoo hin ta'in naannuma isa 170 150 sana otoo bitattanii anillee ishee keessa tokko manillee waaqana gargaaree bitachuu yaada nan bitachuu fedhanan qabachuudha sababni isaas kuni baatiriidhaan kan hojjetu ibsaa yoo jiraate kan hojjetu inni ibsaatiin qofa hojjetu yeroo ibsaan badu magaala keessattis ta'e baadiyyaa keessa giddiin jiru yoo ibsaan akkuma beektan warumma magaalaa yeroo badu hanqaaquun sun hin tabalaasha yeroo immoo ibsaan badee yeroo badu baatiriitiin hojjetatan isa lamaan fayyadamooti ni taana na hojiin xiqqoon qabu waa baay'ee hojiin hojjetamu jira nuti yaaduu dhiisa malee na hundumaaf iyyuu sheer walii gochaa deemna. Kana fakkaata hordoftoota koo yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba akkasuma sheer godha hiriyoota keessan akka sabskiraayib godhanii maatii ta'aniif immoo iddoo kanatti affeera waan kana gootaniif galatoomaan isin jechuu barbaada viidiyoon kun har'aasuma irratti haa ga'u fuulli koos yeroo dhiqannaa ga'eera waan ta'eef deemee dhiqachuun barbaada.